الفادة مي بلوتوزي خنا لالو خنا رتلاقي فكاتي هاي الفادة أمس لما داخية تلوغا كنان كيسني تنجبون كيسن ما ملا واجب بنسرتي بتدبير الراتو أندام سخية هواس خينياف قدا أسوان تاني بولشين صافي قيسافو دكتور أبي أحمدي في بوشي ملس عبدي ساتي يا خبجمتوت صدركاتنا الرانتن ربي نسنكاي kuni waan laaftu miti dhiira meeqaa sadarkaa akkanaarra ture leencoota meeqaatu sadarkaa akkanaarra ture waan dhufaa jiru jiraa jechuudha wani dhufaa jirtu tuni hayyuu barbaaddan harka wal qabachuu barbaaddan warra ala kanarraa iyyuu kanaa miti dubbiin obboleeyyan keenya Andamsa takkaan dubbadha. Andamsaan dhaamuun qabaa jechuudha. Isin achirra jiraachuun dirqama. Obboleeyyan keessan mana hidhaa keessaa bahuun dirqama. Ka gaaraa lolaa jiru, ka bifoota adda addaatiin qabsaawaa jiru. Isinii wajjin waliin makamuun dirqama. Lakki dirqama diddaa deen atiis dhabamte inninis dhabamee isin hundinuu dhabamtaniiti daaraa dakkan dakkaa taatanii ta'isanii daaraa hammaarrattanii jechuudha. Akkamtu isinirra wayyaa yaa lammii teenya? Akkamtu isinirra wayyaa? Filadhu wal haammattanii harka wal qabattanii waliin guddachuu moo osoo waliin ooddanii osoo wal nyaattanii daaraa wal hayxanii isin hundinuu daaraa safarrachuu haammachuu kamtu isinirra wayya? Fadhiin isinirra jirti, murtiinis isinirra jirti jechuudha. Gaman murteessitaa gaafati murteessite gubbaarraa si murtaa'aa jirti jechuudha. Dhiirtii waa gartu wayi garti. Dhiirtii waa gartu yeroo waa garte dhaamsa dabarsiti. Ballaa summun bukmun umuyyin fahum laa yarja'uun kitaabni jiru suni isaanuma kitaabni sunuu qaceellotti hin beekanii kaaniis taatu bifuma sun keessa jira. Abboo dhiirti ija sadaffaatiin gaara duubatti waa arkuu dandeessu yeroon isii lallabdu ammaa jechuudha. Tanaaf ol baane Dr. Abiy jaalattuu jibbitu haareetti gadi deebi'i. Haaree gad deebi'i. Waan kolkollee si cinaa kolkol jettu maal janiin meeshaa chaayinaan uumte tuni kama Soomaaliyaa irraa ta'uuseen waan majaniin qaban waan takka janiini. Kolkollee si cinaa eenyu tana gadhaabi Dr. Abiy please. Abbo yoo gorsaa qabaatte dhiira yoo qabaatte dhiira gaara duubatti waa agartu yoo qabaatte abboo gaalaa waa ha'u jira. Gaalli kun waa si qoftiin hin ka'u, gaalli kun nu hundaan ka'a. Kolkollee si cinaa iyyitu sun gadhaabsisi. Obboleeyyan kee haammadhu. Namni akka xiyyaa siyaasaa jibben jiru. Namni akka xiyyaatti waa'ee polotikaa Oromoo jibben jiru. Nan haqqisa. Yoo kalee na gaafattan haqqisaa na dhufa. Dhaabi jennaan numaan dhaabe jechuudha. Namni tokko nan dirqine.
dubbadhu irrattis numaan dubbadha jechuudha. Lakki annabiyyii ta'eeti miti kan isinii waa ibsaa jiru. Ilmoon namaa walirra wali. Yaa Dooktar Abiy arra silaa dandahee waajjira kee dhufee miila keetirra kufee imimmaan buusee si kadhadhe an gammachuutii akkaan hajji dhaqatti ni filaala. Yaa Shimallis Abdiisaa obbo Shimallis Abdiisaa Pirezidaant Shimallis Abdiisaa arra afaan kanaan isin haa yaammu. An pirezidaantiin kiyyaa fi bulchiinsi kiyya qasamidachuume heeraa fi seerri kiyyalleen qasamidachuume arra immoo haajaa qabuun qaba. Haajaa tanaaf isin bira kufee miila keessanirra kufee isin kadhachuudhaaf nan godhaa jechuudha. Isin waa pirezidaantii kiyyaa miti piraayim ministeera kiyyaa miti jechuu barbaadeetani. Pirezidaantiin kiyyaas piraayim ministeerii kiyyaas heeraa seerri kiyyaas qasamidachuume jechuudha. Abbaan sinii wajjin kallattiidhaan laayina walitti banaa hin qabaatin iyya sadaffaan qabu sun bal'aadha. Bal'aan deddeemtu hundinuu maal goote dubare. Saniifin isin kadhachaa jira irraan tana. Gaala akka'aa jira. Gaalli kun waa isin qofti osoo hin taane miskiina alaalallabaa jiru kanallee dhabamsiisaa jechuudha. Haqa ilmaan kuush haqa ilmaan nuubaat dhabamsiisaa jechuudha. Tokkorra haa'e gadaa teessan keessa jirtanii gadaa kana keessatti gaddeebi'aa obboleeyyan keessan araarsaa mana keessanitti ol deebisaa. Shayxaanni takka ammoo dirrattiin dubbadharra. Shayxaanni aknaatan isin aknaatan hin beeytan yoo aknaatan hin beeyne immoo anaa isin hima. Muusaa keessin jettan maqaan isaa kadhugaa aknaatanii. Shayxaanni aknaatan keessa shiddaa uume. Obboleeyyan lamaa wali garagalchee wal lolchiise. Haroora haayyate. Isinitti lafaa kee jira. Dubbiin dira teessi. Yaa obbo Shimallis Abdiisaa. Yaa Dooktar Abiy Ahmed. Ifiif jaa. Ilmaan Oromootiif jaa. Ilmaan Nuubaatiif ilmaan Kuush jaa. Obboleeyyan keessan kamana hidhaa keessa jiru. Hatattamatti gadhiisaa if bira haa. Obboleeyyan keessan kagaara keessaa qabsaa jiru. Hatattamatti if bira haaya. Sabaa fi sablammoota walqixxummaa kan najaati hatattaman labsa. Walqixxeessa dafaati hatattamatti. Diddanii hoo. Hayyuu wayi dubbata gaay dubbanne waan dubbanneefuyi. Itti filaala. Ani gama kiyyaan ani isin keessaa galeetiin jira barayyaan kiyya. Ani Oromoo keessaa amma galeetiin jira. Ani magaalaa Meelboorn keessaan jira Oromoon na awwaaluuf illeen teessu. Qabrii tiyya mataa kiyyaaniin qotachuu ta'a. Eessattiin qotadha? Ooyiruu tiyya keessattiin qotadha. Ooyiruu tiyya ta'ambaa keessattiin qotadha. Qotadhee tolfadhee gaafa yeroon geesse. Khaniin ani eebise. Intala tiyya taatu gurbaa kiyya taatu. Warroottan ilmii rabbii suni ilmii qasamidachuume suni harka kaaye. Bakka sun keessa naqanii nagaan amma rafiinaan jechuudha. Nagaan qaama kanaan rafa malee ruuhiin tiyya silattuu ma deemti. An takkaatis du'an sodaanne. Isi warri du'a sodaattan warri du'aa fi mimmaan buustan du'an beeyne ittiin amanne abadan ruuhiin hin duutu. Ani ati kiristiyaana, ati islaama, ati khaanitti an gargar sin qoodu. Ati ilmoo namaati na biratti. Ilmoon namaa hundinuu na biratti nugusa. Nugusummaa keetiniin si kabaja. Lakki an nugusaa miti. Ani gabra jettee nugusummaa teefirraa darbitee yoo baxala geettate waa takko ani si godhu hin jirtu. Siitu kabajaate mudee. Karaan ani hordofu karaa kanaa jechuudha. Immoo
obbo Shimallis Abdiisaa, Dr. Abiy arra gaalli cimaa isin lafaa ka'e. Gaalli cimaan kun immoo isinii fi obboleeyyan keeysan walafaan isin fideeti, isin lamaan daaraa isin haqee, isin hunda kuffisee yartuu isin irratti ol baasuudhaaf karoora qabaa jechuudha. Atiis, Jawaaris, Marroonis tokkoon keeysan injifachuuf hin teeysan. Akki tokkichaan itti injifattan gatteeysanii yoo harka wal qabattanii yaa lammii teenya seenaa abbootii teenya irraa haa barru. Duud Moosasiin nu wajji haasawaa jira. Eega isin daawwii jettaniin armaa gadan dhiira dhiiraa sun abbootii teeysan, leenca keeysan, akaakoo keeysan inni dabarsee gakkanne dubaree akka aknaatanitti obboleeyyan lama wal afaan finneeti kuffisnaan isaan deeman suni akka isinitti galman geenye ani daaflaal gama kiyyaan dhaamsa kiyya dabarseetiin jira. Maraata naan jaa, waan feetan naan jaa. Namni si Muusaa jettaniin takka ammoo abbaan keenya, akaakoon keenya Muusaan ana fakkaataa jechuudha. Obboleeyyan isaatti garagalchaniiti obboleeysaa ajjeesee jechuudha. Seenaa meeqa qaraaneeti, waa meeqa keessa qaraanee jechuudha. Yoo dhaabbannee du'aayii goonees arshii jalatti kallattiidhaan ifaa arkuu dandeenya jechuudha. Dandeettii rabbiin namaa kennu keessa. Kitaabban ammaan tana xiqqoo dura isaanii tuttuqe kitaabban iftiin isaanii kennu jechuudha. Nuti bal'aan taane obboleeyyan keenya. Shanyi'ee bifamte. Arra sadarkaa tana isin jettan keessatti yaa obbo Shimallis, yaa Dr. Abiy warri isaan jaalattan dhaamsa kanaa geessaaf ani arraan tana Dr. Abiy miilarra kufeetiin kadhadhaa. Shimallis Abdiisaa miilarra kufeetiin kadhadhaa. Jawaar Mahammadiis Marroos miilarra kufeetiin kadhadhaa. Maaliif obboleeyyan biraatii jira haaqa biraatiif dhaabbachaa jiru. Yaa lammii ilmaan Oromoo, yaa waylakum, yaa waylakum, yaa waylakum. Akkuma Nabi Muhammad arra isinii banamte jee isinii hime sunitti isinii banamtee jirti. Eeggadhaaga. Dhugaadha gaafa sun banamte. Yaajuujii fi maajuuj banan suni gaafa sun banamte. Waa hoddu beeynaa jechuudha. Immoo hagabbee suni isin fakkaateeti isin gubbaa haasasee karaa biraa isin geessaa jechuudha. Yaa lammii tiyya dhaggeeffadha. Hamaas Izraa'eltu jaaree Suudi Arabiyaa fandi godhe. Eenyu cabsuudhaaf? PLO cabsuudhaaf. Silaa arraan tana Palestaan lafasii qabatti. Haqatti hin qabdu. Immoo gama gubbaatii katabamte. Hamaas ni kufe, PLO ni kufte, dakkan dakkaa ta'an. Maaliif isaantu haqarra hin turini? Ganama duraatiin ilmaan Nubaa ilmaan Kuush achirraa dhabamsiisan. Isintu achirra ture. Fitinatti uumaa jechuudha. Yaa ilmaan Oromoo, yaa ilmaan Kuush, yaa ilmaan Nubaa, yaa ilmaan Affaar, yaa ilmaan Somaalee, yaa warra biyya sun keessa jirtan. Obboleeyyan keessan qoqorsiirra jiru kana qabaa du'aayii godhaaf. Aboo qoma isaanii Rabbi haa banuuf. Aboo jaala isaan jidduutti haa uumu. Aboo Jawaarii fi Abiyyi wal jaalatu haa godhu. Aboo Marroo fi Abiyyi wal jaalatu Rabbi nu agarsiisu. Kasamii dachuu mi antana du'aayin tiyyo. Tana miil takkaan dhaabbadhaa du'aayii godha. Tana diddaa hoo gabrummaa fi qopheessi qomatee bal'isi. An dhaamsa kiyyaa mara.
galatooma arkuufuu jiraatan yeroo booda waan kana immoo siif godhadha rabbi walitti nun deebisin hangama kiyya du'aayin godhadha walitti nun deebisin rabbi narraa illee akaasu ajaja waan isaa narraa illee akaasu ani barbaadu feetan qabadhaa feetan akka feetan godhadha ija sadaffaa rabbi isin yaakan baradha qaraa rabbii keessan hubadha yoo rabbii keessan yoo jaasuu hin dandeenye yoo kasi uume yoo jaasuu hin dandeenye yoo du'aayii godhattee du'aayii za'aa kannitee za'aa sun keessa guutamuu hin dandeenye si karaarra hin jirreef if gamaagame ani hammana ulfaadha galatooma yaa rabbi feesbuukii kanarra nun deebisin yaa kasamii dachuume annatti hin deebisin du'aayin tiyyatana afoo nageetti isinitti haa ta'u hanqa dandeessanii jiraadha ani ilmoo namaa hundaaf hin nagee hawwa jaala hawwa obboleeyyan keessan haqimaantii fi ha'aga jabeessaa wal malee hin qabdan seena qabdan kasamii dachuume seenaa gurguddaa isinii kanne isin ilmaan kuush isin ilmaan nuubaa isin ilmaan oromoo seenaa jajjabduudhaatu isinirra jiran tanaaf yoo dhuguma gatteessanii abaartan abaarsi keessan lafee malee lafarran bu'u yoo du'aayii godhattaniis lafeerra malee lafan bu'u ifirraa dhabdan malee ka isin uumerraa hin dhabne bo aboo juudiyaan bareen amannee bara aboo adiin bareen amannee bara bar dhiira meeqaa isinii hime bara deemii mataa keetii gad deebi'i ati tarakkattee si dukkanoyte ana jeelal anaa isinii hima sikreetidha ana biyya arabaa keessa teessee si dukkanoyte miti warra jaldeessa kan agartanii jaldeessaan jaan laran gama kiyya jaldeessa abbaan keessan daawud dudmosas jaldeessatti isaan beeka gattaa'ati ana shanyii dhiiga leencaa shanyii abbootii haqaa yaa kasamii dachuume karaama abbootii teenyaatiin si dura dhaabbadha jeeni qaradhu yoo dhabde fularra na tufi if keessaa bee immoo hin dhabdan ejjadha tarkaanfadha jiraadha wal qabadha wal hammadha wal jaaladha ulfaadha galatooma